namni maqaan isaa Abirraa Ulfaataa jedhamu itti gaafatamaa kominikeeshinii paartii badhaadhinaa Godina Shawaa Lixaa fi miseensa maafiyaa Amxoohayaa godinichaa kan Diinaa Ulfaa faana hojjechaa turedha. Gurbaan Abirraa Ulfaataa jedhamu kun eeqa Rosoofer Mararaa Guddinaa irratti kaa'een anaa nyaatu dullacha 4 kiiloo galuuf qabsaa'ee jedhee irratti qoose. Qoosaan kun namoota biratti dheekkamsa baay'ee fi komiiwwan baay'ee kaaseera. Inni garuu kanaan dura viidiyoo hojjeteen yookiin akkas jedheera. Baankiinis taankiinis nu harka jechuudhaan yaada isaa kennee ture. Mee viidiyoo kanaallee waltaa deebinu. Har'a garuu danda'u diinonni Oromoo. Har'a garuu jaleewwanii fi gantuuwwan akka Jawaar kana, akka Tsaggaayee Raarsaa kana, akka Isqeel Gabbisaa kana, akka Heenok Gabbisaa kana namoota kana qabatanii Oromoo cabsuun har'a hin danda'amu. Sababiin isaa aangoon nu harka jirti, taankiin nu harka jira, baankiin nu harka jira, biyya nutu bulchaa jira. Viidiyoo argatan kana namoota baay'ee maqaa dha'uutiin kan isaan xiqqeessaa turee fi akka isaan homaa hin fenne ifaa ifatti kan dubbatedha. Yaada keessan komentiin nuuf kaastii.